Qophii keenya teeknooloojii har'aatiin biyya Afrikaa kibbaa irraa ka'uudhaan gara Ameerikaatti imalee abbaa qabeenyaa addunyaa kanaa ta'uudhaan maallaqa tiriliyoona tokko ol horachuudhaan addunyaa yeroo ammaa kana dinqisiisee fi seenaa isaa guutumaan guutuutti ni ilaalla. Hedduun keessan Elon Musk ni beektan. Elon Musk abbaa qabeenyaa addunyaa kanaa kan turee fi Juun 12 irratti immoo abbaa qabeenyaa qarshii tiriliyoona tokko horatuudhaan nama jalqabaa ta'e. Afrikaa kibbaa irraa ka'uudhaan nama yeroo ammaa kana addunyaa kana guutuu qarshii hanganaatiin qabeenya hanganaatiin jijjiirama hanganaa argisiisuu irra darbee immoo waraana addunyaadha kana teeknooloojiin keessa jiru jechuudha. Teeknooloojii yeroo ammaa kana waraana cimaa keessa jira. Kaampaaniiwwan gurguddaan isaan kanneen hundayyuu horachuudhaan SpaceX kan hundeesse hawaa jechuudha. Akkanumallee immoo makiinaa qaalii elektirikaan hojjetu Tesla kan jedhamtu kan hundeessee fi akkanumallee immoo dhaabbatoota baay'ee horachuudhaan nama beekamuudha. Elon Musk seenaa isaa irratti hadda qophii keenya teeknooloojii keenya kanarraa keessatti qabadhee isiniif dhufe. Qophii teeknooloojii kana keessatti waa'ee teeknooloojiidhaan wal qabate guutumaan guututti cover goonee irratti ni hojjenna. Ji'a tokko keessatti viidiyoowwan 3 tartiibaan isiniif gallakkisna. So, qophiin keenya kan teeknooloojii kanarraa abbaa qabeenyaa qarshii tiriliyoona tokko horachuudhaan It's a sum which seems as far out of reach for any person as the stars, $1 trillion. But after Elon Musk's SpaceX company hit the stock market on a promise to put AI satellites throughout the solar system, he's officially become the world's first trillionaire in a historic day for share trading. Sadarkaa addunyaatti dhageettii argatee fi beekamtii argate Elon Musk irratti seenaa isaa guutuu cover goone hamma danda'ameen viidiyoo kana keessatti asiniif dhiyeessa. Ani dhiyeessaan Mo'eedha. Chaanala kan koo Soofuma Raapirraa qophii teeknooloojiiti. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan YouTube chaanaaliin kun hojiiwwan teeknooloojiidhaan wal qabate hojiiwwan onlaayinii akkanumallee real time reaction viidiyoowwan adda addaa qophiin teeknooloojii keessatti kan darbudha. Kanaaf warroonni maatii YouTube chaanaalii kanaa hin ta'in subscribe, like, share gochuu hin irraanfatinaadha. Amma gara qophichaatti dhiyeessina. Egaa qophiin keenya har'a qabiyyee kan godhate Elon Musk abbaa qabeenyaa guddicha addunyaa kanaa kan ta'ee fi qarshii tiriliyoona tokko horachuudhaan addunyaa dinqisiisifate kana seenaa isaa guutumaan guutuutti cover goonee qophii keenya keessatti kan dhiyeessinu ta'a. Egaa namni kun Afrikaa kibbaatti bara 1971 magaalaa Pretoria keessatti akka dhalatee fi umriin isaa dargaggummaa barumsaan akka dabarse seenaan isaa kan ibsudha. Ergasii immoo umrii isaa waggaa 12 irratti barnoota koodingii yookaan immoo koompitaraatiif hawwiin inni qabuu fi dandeettiin inni qabu cimaa waan ta'eef viidiyoo koodingii yookaan immoo PC'dhaan koompiteraan kan hojjetu isa tapha geem koodingii kan jennu jechuudha. Geemii koompiteraan taphatan kana kan Blaster jedhamu qopheesse yookaan immoo dhaabbata akkasii kana hundeesse. Dhaabbata kana yeroo dhaan booda egaa dhaabbata PC guddicha tokkotti qarshii guddaadhaan gurgurate. Bara 1988 irratti immoo sirni apartheidiidha Afrikaa kibbaatti cimeetii waraanni ciccimaan ture. Kanaafis innis gara waraanaatti akka seenuuf jeequmsi waan irratti uumameef gara biyya biraa deemuudha dirqame jechuudha. Ergasii immoo gara Kanaadaatti deeme. Egaa Kanaadaatti deemuudhaaf immoo haati isaa paaspoortii guutuu cover gochuudhaan gara Kanaadaatti seene. Ergasii immoo seenaan isaa asirratti kan eegalu jechuudha. Bara 1997 irratti Yuunivarsiitii Pennsylvania kan jedhamu irratti barnoota diinagdeetii fi fiiziksiitiin digirii jalqabaa argate. Egaa ergasii yeroo jalqabaatiif barnoota fiiziksiitiin PhD Yuunivarsiitii Stanford irraa yeroo muraasaaf addaan kutus egaa barnoota fiiziksiidha. Achirratti akka barate seenaan isaa gabaabinumatti kan ibsu jechuudha. Hojiiwwan inni jalqaba irratti hojjete. Namni kun fiiziksiidhaan hedduu tokko beekamaadha. Barnoota koompiteraatiin hedduu tokko beekamaadha. So kanaafiyyuu hojiin inni yeroo jalqabaatiif hojjete egaa bara 1995tti lakkoofsonni asirratti ibsaman hundi isaaniitu akka lakkoofsa faranjootaatti ta'u sirriitti akka hubattan barbaada. Dhaabbata isaa jalqabaa Zip2 jedhamu dhaabbata sooftiweerii magaalota keessatti intarneetiidhaan hojjetan intarneetii irratti hojjetu hundeesse. Dhaabbanni yeroo sanitti jiru baay'een keessan akka beektan intarneetiin yeroo ammaa kana akkanatti babal'atee addunyaa waliin gahe kun yeroo sanitti hin turre. Kanaaf
dhaabbata Zip2 jedhamu kana hundeesse jechuudha bara 1995 irratti jechuudha. Ergasii immoo bara 1999 Compaq doolara miliyoona 307 yeroo jalqabaatiif bite jechuudha. Egaa Compaq maalidha naan jechuu dandeessanii? Egaa Compaq jechuun kompiitara jalqaba addunyaa kanaaf qophoofteedha jechuudha. So kompiitarri tun Compaq jedhamuudhaan kan beekamtuudha jechuudha. Bara 1982tti kan hundoofteedha. Inni immoo bara 1995tti qarshii miliyoona 307 doolara jechuudha. Doolara miliyoona 307 bituudhaan kan ofii taasise abbaan qabeenyaa har'a cimaa ta'e kun jechuudha. So bara 1999tti immoo dhaabbata kaffaltii faayinaansii fi imeelii toora intarneetii irratti hojjetu. Dhaabbanni intarneeta irratti imeelii keessaniin akkaawuntii banattanii .com ka jedhamu PayPal dura kan hundaa'edha dhaabbatichi kun. Yeroo ammaa kana baay'ee badeetiin jira jechuudha. Hundeesse jechuudha. Hundeessaa x.com keessaa isa tokkodha. Kunis dhuma irratti walitti makamee PayPalidhaan jechuudha. PayPal jedhamee bara 2002tti IPI doolara biliyoona 1.5 bitame jechuudha. So dhaabbata amma beekamu PayPal jechuun dhaabbata guddaa addunyaa kana online irratti qarshii ittiin darbuu fi ittiin fudhatan kana kan namoota hundeessan keessaa isa tokkodha. PayPalin abbaan qabeenyummaa yeroo ammaa kana eenyudha? Elon Muskidha. So dhaabbata guddaa online irratti namoonni wanta barbaadan qarshii ittiin kafalanii fi faayinaansii ta'e jechuudha. Kan faayinaansii ta'e kun isaan kan hundeeffamedha jechuudha. Bara 2002tti impaayera hawaa fi anniisaa irratti hojjechuudhaan kaayyoon pilaanetoota irratti akka hojjechuu barbaaduu fi irra deddeebiidhaan rokkeettii warraaqsaa keessatti SpaceX kan jedhamu hundeesse bara 2002tti jechuudha. So abbaan qabeenyaa yeroo ammaa kana beekamtii guddaa qabuu fi egaa dhaabbata hawaa guddicha addunyaa kana SpaceX ka jechuudhaan beekamu kana jechuudha. Rokkeettiiwwan adda addaa hawaa irratti teknooloojiidhaan wal qabate dhukaasuudhaan nama beekamudha. So yeroo jalqabaatiif dhaabbata kana kan jalqabsiise isa ta'uudha kan ibsamu jechuudha. So bara 2004tti immoo investara jalqabaa fi dura taa'aa konkolaataa Tesla Motors egaa Tesla NC kan jennu jechuudha. Yeroo ammaa kana hojii gaggeessummaadhaan olaanaadhaan ta'uudhaan dhaabbaticha konkolaataa elektirikii addunyaa kana akka dura taa'aatti qajeelchaa kan turee fi amma dhaabbanni kun parsantiin caalli sheerriin caalli kan isaa akka ta'edha. Dhaabbattoonni adda addaa fi akkanumallee informatiinoonni karaa adda addaatiin bayan kan ibsu jechuudha. So abbaan qabeenyaa kun sadarkaawwan isaan inni keessa darbe kana laayyootti waan ilaalamu miti. Bu'aa bayii baay'ee keessa darbuudhaan sadarkaalee kana irra akka dhaqabeedha kan ibsamu. Egaa abbaan qabeenyaa guddaan Elon Musk jechuudha. Egaa abbootii qabeenyaa kurnan addunyaa kana keessatti argaman keessaa tiriliyoona tokko kan lakkoofsise hanga ammaatti addunyaa kanarratti hin jiru nama yeroo jalqabaati jechuudha. Dhalataa biyya Afrikaa amma lammummaadhaan immoo biyya Ameerikaa kan ta'edha. So Donald Trump wajjin walitti dhiyeenya guddaa qaba jedhameetiin kan qeeqamu Elon Musk abbaa qabeenyaa guddaa addunyaa kanaa ta'uudhaan qarshii tiriliyoona tokko riikardii haarawaa galmeessisuudhaan jechuudha bara kana kan addunyaa guutuu dinqisiisaatiin jiru jechuudha. Egaa abbaan qabeenyaa kun immoo bara 2022tti egaa dhaabbata guddaa addunyaa kana ta'uudhaan kan beekamu Twitter kan jennu jechuudha. Amma immoo x.com kan jennu x account jechuudha. Twitter jechuudha. Twitter kan ture doolaara biliyoona 44 erga bitee booda gara x.tti jijjiireetiin jira. Dhaabbata amma x jennuun dur immoo Twitter jedhamuudhaan beekamuudhaan abbaan qabeenyummaadha. Amma Elon Muskidha jechuudha. Kana qofaa miti bara 2023tti egaa sammuu namtolchee yookaan immoo artificial intelligence kana uume jechuudha. XAI jechuudhaan kaampaanii mataa isaa kan qopheesse. XAI'n egaa artificial intelligence kana dhaabbattoonni baay'een isaanii jechuudha kan isaati jechuudha. Yeroo ammaa artificial intelligence kun baay'een keessan ni beektanii egaa hundeessee nama hojii irra oolcheedha jechuudha. Namoota teknooloojii addunyaa kanaaf wantoota haarawaa dhufaa jiran kanaaf egaa information nama bakka guddaa kan qabu jechuudha. Egaa yeroo jalqabaatiif SpaceX irratti immoo sheerii guddaa bara kana argachuudhaan immoo egaa riikardii haarawaa kan galmeessiseedha Elon Musk jechuudha. Elon Musk has become the world's first trillionaire. Catapulted by the historic market debut of his rocket company, SpaceX, the tech mogul has officially amassed 13-figure wealth. SpaceX debuted on public markets Friday at $150 a share. Egaa abbaan qabeenyaa kun yeroo ammaa kana SpaceXin
harka isaatti argama. Kanarra darbeedhaan immoo hawaa irratti qorannoowwan adda addaa jechuudha kan adeemsifamaatiin jiran achirratti jechuudha. Egaa seenaan nama kanaa kan nutti argisiisu maalidha? Namni tokko kaayyoo fi xiyyeeffannoo cimaa yoo kan qabaatu ta'e bakka barbaade ka'ee eessa gahuu akka danda'u, bakka hawwee bakka barbaade gahuu akka danda'u seenaa nama kana irraa ni baratan jedheetiin damee kanarratti filadhee viidiyoo kana kan isiniif qopheesse. Kaampaaniiwwan 5 Elon Musk addunyaa kanarratti tokkoffaa ta'an kan harkaa qabuu fi abbaa qabeenya guddaa addunyaa kanaa akka ta'u kan isaan kan isa taasise keessaa kaampaaniiwwan muraasa isiniif ibsa jechuudha. Tokkoffaan PayPalidha. Yeroo jalqabaatiif dhaabbata kaampaanii guddaa PayPal hojii onlaayinii intarneetii irratti dhaabbata faayinaansiidhaaf tajaajiludha. Onlaayinii irratti namoonni qarshii barbaadan ittiin fudhatan ittiin kafalan akkanumallee mana isaanii ta'anii karaa adda addaatiin daldala adda addaa ittiin adeemsisan dhaabbata kana irratti xiyyeeffatee hojjechuu fi dhaabbata kana irratti immoo sheerii guddaa argachuu fi hundeessuu irratti illee kaayyoon inni qabuu fi hojiin inni hojjete guddaa ta'uu irra darbee abbaa qabeenyummaa dhaabbata kanallee ta'uu irra gaheetiin jira jechuudha. Inni biraa immoo dhaabbanni guddaan sadarkaa kana irra akka inni gahu kan isa godhe keessaa Tesla Motors kan jedhamu dhaabbata guddaa addunyaa kana konkolaataa elektirikaa fi anniisaa irraa hojjetu jechuudha. Anniisaa adda addaatii fi elektirikaan hojjetu oomishuudhaan addunyaa kanaaf kan dhiyeessedha. Dhaabbata kan hundeessuu irra darbee teknooloojii kana irratti hojjetee konkolaataawwan bebbeekamoo mimmiidhagoo addunyaan amma dinqisiifataatiin jirtu humna anniisaa elektirikaatiin hojjetan kanneen akka hojjetu kan taasisedha jechuudha. Inni biraa immoo SpaceX irratti yookaan immoo hawaa irratti rookeetiiwwanii fi hawaa irratti hojjetaatiin jira jechuudha. Rookeetiiwwan adda addaa gara hawaatti dhukaasuudhaan ergasii immoo rookeetiiwwan kunniin immoo hawaa irratti teknooloojiiwwan adda addaa bu'uuraawwan adda addaa dhaabbata inni hundeesse yookaan sheerii guddaa irraa qabu SpaceX kan irratti jechuudha. So dhaabbanni kun immoo addunyaa irratti beekamtii kan qabuu fi egaa qorannoowwan gurguddoo dhimma hawaatiin wal qabateetiin yeroo ammaa kan addunyaa irratti gaggeeffaman wantoonni hawaa irratti jiran pilaanetoota adda addaa qabatee wantoota babal'aa humna intarneetaa kanaan illee wal qabatee hawaa keessatti wantoota argaman hunda ilmi namaa hawaa irra jiraachuu ni danda'u jiraachuu hin danda'u. Qorannoowwan gurguddaan addunyaa irratti kan adeemsifaman hawaa irratti SpaceX dhaabbata kanarra ni jechuudha. Dhaabbata kana hundeessuu irra darbee immoo dhaabbata kanarratti gahee guddaa kan nama taphatee fi nama egaa barnoota cimaa itti qabudha. Inni biraa immoo dhaabbata tiwutarii duraanii kan jechuudha. Qarshii doolaara biiliyoona 44 bituun isaa hedduu tokko dhageettii fi qabeenya guddaa akka horatu kan taasise jechuudha. Yeroo ammaa kana X jedhamuudhaan kan beekamu tiwutariin so dhaabbata isaa dhaabbata miidiyaa hawaasaati jechuudha. Inni biraa immoo afuraffaa irratti kan isin ibsu Neuralink kan jedhamu ni jira. Dhaabbata teknooloojii sammuu yookaan immoo artificial intelligence sammuu namtolchee kanarratti egaa dhaabbata Neuralink jedhamu kana hundeessuudhaan egaa koompitara keessatti koompitara wal qunnamsiisuudhaan ilmi namaa wanta yaadu koompitara keessa gochuudhaan akka amma wanta barbaanne artificial intelligence chat GPT irra seentanii DeepSeek irra seentanii Gemini irra seentanii wanta barbaadan search gootan kana dhaabbatoota akkana kana kalaquu irratti egaa kaampaanii mataa isaa danda'e kan hundeessedha jechuudha. Inni biraa immoo The Boring Company kan jedhamu kan hundeesse egaa inni kun geejjiba lafa jalaatiif namoonni lafa jalatti geejjiba akka adeemsifan kaampaanii mataa isaa hundeessee lafa jalatti illee geejjiboonni adda addaa akka adeemsifamaniif asirratti gahee guddaa taphateetiin jira jechuudha teknooloojii kana hundeessuu irratti. So dhaabbanni Tesla fi SpaceX egaa irra caalatti dhaabbata inni hundeesse keessaa hedduu tokko kan nama ajaa'ibsiisudha. Seenaa nama kanaa kan isiniif qopheesseef wanta addaa akka qaba jedheetii yaadeetii miti. Garuu teknooloojii irratti xiyyeeffateetiin yoo kan hojjetu taate wantoota haarawaa addunyaadhaaf ni fideetteetiin yoo kan yaaddu taate nama Afrikaa kibbaa irraa ka'eetiin hanga dureessa addunyaa kanaa ta'uudhaan riikardii tokko tuqaa tokko qarshii kana waamuun hedduu nama rakkisa miti. So nama maallaqa akkanaa kan horachuudhaan riikardii haarawaa galmeessiseedha jechuudha. Riikardii kana namoonni lammaffaa irratti sadaffaa irratti afuraffaa irratti argaman kunniin cabsuudhaaf immoo yeroo dheeraa itti fudhachuu danda'a. Kanaanis riikardii haarawaa galmeessisuudhaan beekamtii kan qabuu fi akkanumallee walitti dhufeenya inni mootummaa Ameerikaa Donald Trump wajjin qabullee hedduu cimaa kan ta'e nama kana egaa yeroo adda addaa wantoota adda addaa uumuudhaan kan beekamudha. Egaa waa'ee nama kana yaada qabdan koomanta irratti naaf barreessadha. Yeroo itti aanu qophii teknooloojii gosa biraatiin akkanumallee barnoota biraatiin walitti deebina. Kanarraa asirratti xumurreetiin jira. Nama kanarraa akka barataniif viidiyoo kana isiniif dhiyeesse. Warroonni isinitti tole subscribe like share gochuudhaan mana kana jajjabeessan ergaa kan koo kanarraati. Kanarraa asirratti xumurree jira. Yeroo itti aanu immoo viidiyoo biraatii fi barnoota biraatiin walitti deebina hangasitti. Nagahan na jiraadha.